irratti humna waloowwan kana gargaaramu irratti fooyya'insi jiraa jennee ilaaluun hin danda'ama. Keessattuu manneen barnoota bu'uura guruu irratti waajjira gandaa ijaaruu irratti karaa tajaajila lammummaatiin hojiin bara kana mul'ate abdii kan namatti toru ta'uusaa ilaaluun gaariidha. Hojii keenyatti aanuufis galtee ta'amee fudhatamuu waan danda'amuuf. So gama kanaan hanga tokko fooyyee qabaa jechuun hin danda'ama. Kana keessatti hirmaannaan uummata keenyaa iddoo karaa dimokiraatawaa ta'ee fi sirrii ta'een hirmaachifnetti jijjiirama olaanaa akka fidaa jiru qabatamaatti uummanni abbaa misoomaa abbaa jijjiiramichaa ta'ee gahee isaa qixaan bahachaa akka jiru ilaaluun hin danda'ama. Gama biraatiin akka fooyyeetti yoo ilaalame akka cimina tokkotti ilaalame gaarii kan ta'u maalinni hanga danda'ametti namni karooraan hoogganamuudhaaf tattaaffiin inni godhu yeroodhaan gara yerootti fooyya'aa dhufee jira. Tokko jalqabee tokkotti kaachuu duun taane hanga tokko intigireet godhee karooraan hoogganamuudhaaf tattaaffiin godhamu akka waliigalaatti dhimma akka ciminaatti ilaalamudha. Inni kunis iddoodhaa iddootti garaagarummaan jiru qaama tokko qaama biraa biratti garaagarummaan jiru akkuma eegamu ta'ee karooraan fi kallattiiwwan kaa'amaniin hoogganamuu irratti wanti jiru fooyyee qabna jennee ilaaluun hin danda'amu. Akka hanqinaatti siiriyees ilaalamuu kan qabu dhimmoota shanan tokko siiriyees ilaaluun hin barbaachisa. Ammas hojiin keenya adeemsa keessaa bahuu dhabu bu'aatti ce'uu dadhabutu jira jechuudha. Ammas adeemsaan hojiin madaalama. Fakkeenyaaf leenjii kennine jennaa garuu namni leenjii sun hagamtu carraa hojii dileetti galee kan jedhu rakkoodha. Qusannaan gaggeeffame jennaa kan qusatame sun hagam namni liqeeffataa hagamii uumnee kan jedhu rakkoodha. Gumiin tiraansfoormeeshinii amma tokko hojiitti kine jennaa qabatamaatti qulqullina barnoota irratti garaagarummaa maalii fidee barreessuuf dubbisuu irratti garaagarummaa maalii fidee yoo jennee ilaalle baay'ee rakkoodha. Dinagdee socho'ee jennaa inishetiivoonni raawwataman jedhama dubbichi immoo galii mootummaa guddisuu irratti maaltu dhufe yoo jennee ilaalle rakkoo guddaadha jechuudha. So hojiiwwan baay'ee adeemsota keessa darbuu qabanii ilaallaa jechuudha. Malee bu'aa inni fiduu qabuun impaaktii hojichi uumuu danda'uu qabuun sanaan miti namni bilchinaan kan laalu. Kuni rakkoo guddaa hojii keenya sakaalaa jirudha. Adeemsi hin barbaachisa. Dubbii adeemsa ilaaluun hin barbaachisa. Bu'aa barbaadamutti hin jijjiiramu taanaan faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Ganda dhugaadha waajjira ijaaruun gaariidha, mana ijaaruun gaariidha, hooggansa galchuun gaariidha. Qabatamaatti hooggansi sun gandatti galee jijjiirama ce'umsa jenne sana hin fidu taanaan rakkoodha jechaadha. So namni yeroo hunda adeemsicha ilaalaa dadhabne irraa dafqine irraa so what? Kanaaf adeemsaan dubbii ilaaluun rakkoo guddaa adeemsa qofaan dubbii madaaluun rakkoo guddaa adeemsi mataa isaatti madaalamutu irra jiraata. Bu'aa barbaadamuun dubbii ilaaluu dhabuun qormaata guddaa hojii keenya keessatti mudataa jirudha jechaadha. Rakkoo tokko kana. Rakkoo lammaffaan hojii keessatti qormaata ta'ee jiru injifannoo xixiqqootti quufuutu jira jechaadha. Kuni bu'aawwan qixa barbaadamuun bilchina barbaadamuun hooggansi keenya madaaluu dhabuun rakkoo keessa nu galchaa jira jechaadha. So kun immoo gaggeessummaa keenya bu'uura irraa miidhaa jira. Hojiiwwan itti fufinsaan akka injifannootti galmeessuu qabnu bu'uura irraan miidhaa jira jechaadha. Kana sirriitti hooggansi kun qixaan laaluutu irra jiraata. Hojii hunda keessatti qixaan laaluutu nurraa eegama. Rakkoon sadaffaan hojiiwwan keenya keessatti calaqqisan hojii keenya qabsoodhaan madaaluu dhabuutu qabsoodhaan hoogganuu dhabuutu jira. So ganda deeggaraa jirta taanaan jijjiiruu qabda gandicha. Godina aanaa deeggaraa jirta taanaan aanicha jijjiiruu qabda. Miira jaallummaatiin namni iftoominaan rakkoo jiru walitti himee dubbii jiru waan hin gaggeessineef jijjiiramni barbaadamu dhufu. Ittiin bulinnaa hammana hin jedhamneetu calaqqisa jechaadha hooggansa gidduutti. So qabsoodhaan hojii gaggeessuu dhabuun hojiiwwan keenya akka malee kan miidhaa jirudha jechuudha. Kanaaf iddoo tokko tokkotti injifannoo wayiin dhufaa deebi'eetu rakkoo keessa gala. Bu'aa wayiin argamaa deebi'eetu rakkoo keessa gala. Kanaaf qabsoodhaan dubbii jiru gaggeessuun baay'ee barbaachisaadha. So qabsoodhaan hojii jiru hoogganuu dhabuun qormaata tokko hojii keenya keessatti nu mudate. Kun immoo hojii misoomaa irrattis, hojii siyaasaa irrattis, diina buqqisuu irrattis waa hunda irrattuu
kan ifudha jechuudha. Arfaffaanii fi dhimmi rakkoo guddaa tokkoof maraamartoodhaaf nu saaxilaa jiru dinagdeen keenya galii maddisiisuu qabu akka maddisiisu gochuu dadhabuudha. Galii akka nama dhuunfaatti isaa ta'u akka mootummaatti humna waloo irratti tarkaanfannee jirra. Garuu galii mootummaas ta'e galii nama dhuunfaa qixaan bakka akka barbaadamutti akka hin guddanne ta'aati kan jiru jechaadha. Nama dhuunfaa irratti hojiin gama badhaadhina maatiitiin qabanne akka dubbiin lafa qabanne kan gochaa jiru kanadha jechaadha. Badhaadhinni maatii namni haguma qusate haguma humna argateedha kan humna horatee fuuldratti deemu. So badhaadhina maatii irratti ce'umsi barbaadamuun dhuftaanan rakkoo guddaa ta'a. So namni qusatee investimentii itti hojjetu hojiin dadhabbiin namni hundi irratti gochaa jiru hundumtuu faayidaa hin qabu. Galiin mootummaa rakkoodha. GDP keenya afaan ol bira qabnee yeroo ilaallu iddoo fagoorra jira. Gama tokkoon investara boocisaa oolaa sirni daldalaa isaa dadhabaadha magaalii tokko. Gama tokkoon immoo galiin qabus hin jedha. Olaantummaa seeraan kabachiisu galiin qabus hin jedhama. Olaantummaa seeraan kabachiisu nama dinagdee keessatti hirmaatu yoo deeggarre waan inni barbaachisu yoo dhiyeessineef galiin eessaa dhufa. So sosochiiwwan godhaman sochiin dinagdee godhamu nageenyi irratti fooyya'insi dhufe inisheetivoota irratti amma tokko sochiin godhamaa jiru hundumtuu walitti da'amee galii nama dhuunfaa fi galii mootummaan dabalu taanaan rakkoo guddaa ta'a jechaadha. Shanaffaa fi inni dhumaa rakkoo gurmaa'inaalee keenya cimsuudha. Mootummaa cimaa fi paartii cimaa gandarratti ijaara kan jenne sun amma barbaadamutti hin dhugoomne. Gurmaa'insi keenya hin cimu taanaan immoo fedhiiwwan adda addaa hawwiiwwan adda addaa qabnu hunda milkeessuu hin dandeenyu. Hanga socho'uu dandeenya garuu fedhiiwwan hawwiiwwan mul'atoota qabnu milkeessuu hin dandeenyu. So hojiin gurmaa'insa irratti akka waliigalaatti hojjenne gaarii miti. Ganda amma jalqabne kun dafee akka barbaadamutti karaan qabu taanaan immoo jallateetu biqilaa wanta jallatee biqilee sirreessuu hin dandeenyu. Waggaa lamaan sadiin booda ganda amma sirreessuu dandeenyu kana sirreessuu hin dandeenyu. Amma garuu karaarra yoo bu'e Oromiyaa forever fudhatee ce'uu danda'a. Forever. Rakkoolee keenya rakkoo hooggansaa rakkoo adda addaa kaafnu hunda bu'uurarraa nuuf hiikuu danda'a siruu taa'e. Rakkoo nageenyaa hiikuu danda'a. Ce'umsa dinagdee fiduu danda'a. So isaaf dura mootummaa orrarra'ee ture sana gandatti gadi buufnu jenne irraa gandatti gadi buufnee nama ramaduun keenya waajjira ijaaruudhaaf sochii gochuun maal jechuun waan gaariidha. Garuu fankishinaal goonee dhimmoota cimina isaa agarsiisan sun lafarratti mul'achuu qabu. So rakkoolee kana yeroo taanu keessatti qixaan hiiknee irratti jabaannee hojjennee misoomni barbaadamu akka dhufu harcaatiiwwan jiran harcaatiiwwan kurmaana kana keessatti mul'atan halkanii guyyaa hojjennee haala adda ta'een sochoofnee ce'umsa barbaadamu fiduudhaaf jabaannee hojjechuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. So ji'a lamaaf walakkaa hafi kana akkam gooneetu gargaaramnee harcaatii jiru sirreessinaa harcaatii jiru kana keessatti fooyyessinaa karoora kurmaana kanaaf qabames akkamitti milkeessina kan jedhu kun namna sadarkaa mana hojii isaatti sadarkaa godina isaatti sadarkaa magaala isaatti irratti hojjechuu qaba. Raawwiin keenya kurmaana arfaffaa kun oo xiqqaate amaloota gurguddoo sadi qabaachuu qaba. Raawwiin ammaan booda goonu. Tokkoffaa karoora keenya bara 2017 harcaanii dhufan hundayyuu sirreessee kan raawwachiisu ta'uu danda'u ture jiraata. Kan kurmaanota sadan keessatti harcaanii dhufan hunda deebisee sirreessee karoora barbaachisu qopheessee karoora yeroo gabaabaa qopheessee karoora yeroo gabaabaa saniin kan rakkoo jiru kana hiiku ta'uu danda'u ture jiraata jechaadha. Galii irratti kan ammoo harcee kan hiiku. Gurmaa'insa irratti kan ammoo harcee kan hiiku. Rakkoo hojii keenya qabsoodhaan hoogganuu dhabuu faana wal qabatee jiru kan yeroo kana keessatti dafnee sirreessinu kan karaatti qabsiifnu. Hojiin isheetifoota keenya harcaan kan dafee sirreessu. Wantoota harcaan kan dafee kompenseet godhu ta'uu danda'u ture jiraata jechuudha. Lammaffaa amalli isaa halkanii guyyaa hojjetamuu qaba. Joottan kurmaana darban, joottan salgan darban hojjenne akkaataa hojjenne sanaa sa'aatii fayyadamneen haala deemne sanaan milkeessuu hin dandeenyu. Halkanii guyyaa hojjechuu kallattii adda ta'e hordofu humna qabnu hundayyuu xuruursinii gargaaramuu barbaada jechaadha. Humna qabnu hundayyuu samiidhaa gaditti sochoosuu barbaachisa jechaadha.
namni hundi of cuunfee halkanii guyyaa waan kana sirreessuudhaaf deemu tura jiraata jechuudha. Humna namaa keenya sochoosu, hawaasa keenya sochoosu, caasaa qabnu sochoosu, waan qabnu hunda sochoofnee haala adda ta'een hoogganuutu nu gaafata. Halkanii guyyaa dubbicha hoogganuu qabna jechuudha. Amalli isaa sadaffaan hojiin bu'aadhaan madaalamuu qaba. Godinni kee keessatti sochii dinagdee jira, galiitti jijjiiramuu qaba. Inisheetivii raawwachiiftettaa galiin nama dhuunfaa guddachuu qaba. Galiin guddachuu samaayidhaan mul'achuu qaba, qusannaadhaan mul'achuu qaba. Yeroo taanu keessatti bu'aadhaan madaaluu nu gaafata ji'oota sadan. Bu'aa fandamentaal ta'an liqii fudhachuu, galii dabaluu, galii nama dhuunfaa galii akka mootummaatti jiru dabaluu, caasaa lafa qabsiisnee bu'aa qabatamaatti jiru bu'aatti akka bu'aadhaan gandoonni hundumtuu bu'aa irraa eeggamuun akka madaalaman gochuu. Amaloota sadan kanaan karoorri keenya milkeessuudhaaf kurmaanni arfaffaan kun madaalamuu qaba jechuudha. Hooggansi koreen godinaa, koreen magaalaa maal gooneetu waan kana dafnee sadarkaa barbaadamutti finna kan jedhu sirriitti xiyyeeffatee gattaa'ee dubbii ilaalee dafee ariitiidhaan akka sektaraatti maal godheen yeroo hafe kana keessatti dubbii jiru sirreessa kan jedhu ariitiidhaan dhimmoota sadan kana amala sadan kanaan karoora keenya yeroo taanu hoogganuun nurraa eegame jechaadha. Isarratti namni martuu xiyyeeffatee yoo hojjete gaariidha. Ciminaalee jiran caalmatti itti gargaaramnu, hanqinaalee jiran hojii dhufu keessatti sirreessuudhaaf adeemnu. Yeroo hafe immoo sila akkaataan kaase dhimmoota sadan kanaan yeroo hafte keessatti karoora keenya milkeessuudhaaf jabaannee hojjechuutu nurra jiraata. Dhimmoota kana sirreessuu yoo dandeenye karoora keenya 2018 fi raawwii isaatiif haala mijataa uumuu dandeenya. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ergamoota sadii milkeessinaa jenna. Ergamoota sadii milkeessinaa jenna. Tokkoffaaf inni duraa hiyyummaa injifanneetu uummata keenya diinagdeedhaan aangomsinaa jenna. Lammaffaan duubattafummaa injifanneetu uummata keenya barnootaaf tekinooloojiidhaan ijaarame uumnaa jenna. Hawaasa akkasii ijaarrannaa jenna. Sadaffaan sirna cimaa ijaarraa jenna. Maaliif wantoota sadan kana kan karoorsineef? Maaliif sabboonummaan Oromoo kanaaniifuu tira jiraataa? Dhimmoota sadan kanarratti ciccinee yoo hojjenne malee rakkoodhaa maaliif jedhama? Uummanni keenya qabsoo jaarraa tokko ol fudhate gaggeesseera. Injifannoo argateera. Injifannoon kun paartiitti jijjiirameera. Injifannoon kun hooggansa cimaa, yaada maddisiisu, nuus biyyas guutuu qajeelchu, sadarkaa addunyaatti nu fuuldura deemuu danda'u, iddoo olaanaa qabu nu keessaa baaseera qabsoon kun. Erga kana baasee qabsoon kun eessatti ce'uu qabaadha? Maalitti jijjiiramuu qabaadha? Qabsoowwan biyya kanatti gaggeeffaman irraa karaa hiikoo qabuun bu'aa barbaadamutti akka ce'u hin barbaachisa yoo ta'e waan uummata keenya bu'uuraan jijjiiruu danda'an irratti xiyyeeffachuu qabnaadha. Uummata keenyaaf kan malu hiree kanaan gargaaramee dubbichi nuuf galee aarsaa barbaachisu kaffalee hoogganuu danda'utu hin jiraata. Hiree kana tursinee jireenya uummataatti jijjiiruudhaaf aarsaa amma yoonaa kaffalamee ol kaffaluu nu gaafata. Lammaffaa uummanni keenya akaakileen abaabileen keenya aarsaa meeqatti kaffalee lafa qabeenya qabu qabeenya irratti nu dhiisanii deeman. Namaa gadi ta'anii qabeenya irratti nu dhiisanii deeman. Lafa bal'aa qabna, albuuda qabna, iddoo istiraatejikii nu dhiisanii deeman. Dhaloota irraa wanti nuyi dhaalle, dhaloota aarsaa kaffale sana irraa wanti nuyi dhaalle waan salphaa miti. Kana argan. Sadaffaa dhaabbata instituushinii guddaa Oromoo sabaaf sablammoota kaan hunda walitti fidee qabsoofsisuu danda'u, pilaatfoormii siyaasa biyya kanaa keessatti socho'uu danda'u paartii badhaadhinaa qabaadha. Arfaffaa dimogiraafikaalii uummanni keenya dhibbantaan 65 ol dargaggoodha. Dhaloota dargaggoodha. Yoo ganame waan baay'ee gochuu danda'a. Inni dhumaa haala addunyaa baay'ee rakkisaa ta'us haala addunyaa yoo keessatti taphanne immoo bu'aa irraa fiduu dandeenyu tu keessa jirra.
ce'umsa hamaatu gaggeeffamaa jira waan ta'eef ce'umsa hamaa kana eenyutu hubatee hoogganaadha. Keenya waan baay'eetu qixaa'ee dhufe. Waan qixaa'ee dhufe kanatti hooggansi kun akkamitti gargaaramaadha. Dinagdee bilisummaa guutuu uummata keenyaaf mirkaneessu. Dinagdee addunyaa irratti akka sabaatti akka uummataatti akka dhaabbannu kan nu gargaaru goonaa jenna. Isaaf immoo maal of harkaa qabnaa? Uummata qabnaa, qabeenya uumamaa qabnaa, poteenshaalota adda baafnee isa kanarratti seektaroota dinagdee keenya sochoofnee jijjiirama finnaa jenna. So inisheetivoota magaalatti haa ta'u, baadiyyaatti haa ta'u, albuuda irratti haa ta'u, industirii irratti haa ta'u, dhimmoota kennaman kana dijitaala irratti haa ta'u kan kennaman dinagdeedhaan nu sochoosanii ce'umsa tokko fiduu danda'u jedhamanii dhimmoota qabaman kana qixaan hubannee qixaan hoogganuu nu gaafata. Barnoota irratti uummata bal'aa qabna, uummata keenya haa ga'umsinu. Barnootaan teknooloojiidhaan haa ga'umsinu. Dhaloota dorgomaa ta'e haa humnu jenna. Okay, dhugaadha keejii ijaartetta. Keejicha keessatti maaltu barsiifamaa jira? Manneen barnoota bu'uura boruu keessatti maaltu barsiifamaa jira? Barataa meeqa darbaa jira? Ilaalcha nama meeqa fooyya'aa jira? Dhaloota meeqa qophaa'aa jira? Dinagdee sila jedhees kan milkeessinu haga nama barate qopheessine. So gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa raawwannu, manneen barnootaa hooggannu, barsiisota haa hooggannu, giddugala leenjiiwwan haa hooggannu, ga'umsa barbaachisu achi keessatti haa humnu, cabiinsa sirna barnootaa keessa jiru haa fayyifnu. Dhimmoonni jedhaman kun qixaan hin raawwataman taanaan eessatti jijjiirama fida. Sadaffaan sirna cimaa ijaarruu jenna. Sirna uummataa fi sirna mootummaa cimaa ta'e haa humnu jenna. Sirna ijaaruun waan salphaa miti. Hojimaatota, seerota, institushinoota kanaaf barbaachisan, nama kanaaf barbaachisu, ogeessa kanaaf barbaachisu, sistema kanaaf barbaachisu sadarkaa barbaadamutti fiduun shakkii tokko iyyuu hin qabu. Dadhabbii gaafata, aarsaa gaafata. Ergamni dinagdee keenya maadhaan madaalama? Ergamni dinagdee keenya milkaa'aa jira moo milkaa'aa hin jiru? Kan madaalu maadhaan? Ergamni barnootaa keenya maadhaan madaalama? Ergamni sirna ijaaruu keenya maadhaan madaalama? Kan jedhu sirriitti ilaaluu barbaachisa. Barnootaaf teknooloojii irraa yoo kaane tokkoffaa fi inni duraa ergamni keenya gama kanarratti jiru kan madaalamuu qabu bu'uura misoomaa kanaaf barbaachisu guutaa jirra moo hin jirudha tokkoffaa irratti kan ilaalamuu qabu. Lammataa sirni barnootaa keenya as keessa jiru kan uummata keenya ofiisaa faana walitti araarsee addunyaa hubachiisee rakkoo isaa akka inni hiikkatu kanis taasifamoo miti. Lammaffaa irratti kanatu ilaalamu ture jiraata. Sirni barnootaa nuyi qabnu kana Oromummaa keenya akka hubannu kan taasisudha. Teknooloojii akka nuyi gonfannu addunyaarraa akka barannu kan nu taasisudha. Sadaffaan dhaloota ogummaa qabu nu horachiisaa jira. Dhaloota dhaweessummaa qabu interpreneurial ta'e nu horachiisaa jira. Kan haga nu horachiifnetti faayidaa tokko iyyuu hin qabu. So ilaalchaan dhaweessummaa kan qabu harkisaa immoo kan hiikkate sammuu fi harkisaa kan wal qunname ogummaa kan qabu isaan madaalama jecha hagamisa oomishaa jirraa dhallaalamaa jechaadha. Arfaffaa kalaqa fidaa jira. Kalaqni akka uumamu gochaa jira. Sammuu namaa bilisoomsee kalaqa akka inni qabaatu, kalaqa akka inni horatu taasisaa jira. Dhimmoota kanaaf immoo hooggansi sirna barnootaatiif akkamitti kennaa jirraadha inni dhumaa jechaadha. Kanaan madaalamu irra jiraata. Akkamitti kana hunda hoogganaa jiru. Dhimmoota amma sila shanan kaase kanaan ergamni keenya tokkoffaan kun maalirra kan jira kan jedhu namni hundumtuu akka magaala isaatti akka godina isaatti ilaaluu danda'u ture jiraata. Akka Oromiyaatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Amma dinagdee fi sirna irratti amma barbaannee hojjenne barnoota irratti waan hojjennu kana hojjennu taanaan immoo kufaatiin keenya noolu. So mana barataa miiliyoona 12 ol mana barnootaa jiru kana akkamitti qopheessaa jirraadha. Dhimma jiruuf jireenyaa, dhimma du'aaf jireenyaa goonee fudhannee hojjechaa jirra moo mitiidha. Kana milkeessitee jennaan immoo milkaa'ina hambisuu hin dandeessu. Abbaan barbaade waan barbaade yoo godhe milkaa'ina hambisuu hin dandeessu. Namni milkaa'ina uummata keenya irraa hambisuu hin jiru. Bakka kana ni kinettoo hojii barbaade yoo hojjette hiikoo tokko iyyuu hin qabu. Namni martuu halkanii guyyaa ija isaa saaqatee dhimmi irratti ilaaluu qabu kana. Kun kufuurra har'a beela'uun wayya. Kun kufuurra har'a deeguun wayya. Rakkachuun wayya. Dinagdee irratti baadiyyaatti maal milkeessina, magaalaatti maal milkeessina keenya jirra.
gama warataaleetiin maal milkeessina keenya jira. Seektaraan keenya jira. Garuu dinagdeen keenya akkamitti deemaa jiraadha. Kamaayidhaan madaalamuu qabaadha. Tokkoffaa fi inni duraatti madaalamuu qabu potenshaala madaalamuu qaba. Humna Oromiyaan qabduun carraa Oromiyaan qabduun dubbiin madaalamuu kan irra jiraatu. Lammataa inisheetivoota keenya hagam baay'inaan ariitiidhaaf qulqullinaan hojiitti kaa jiraadha madaalamuu qaba. Inisheetivoonni bocne jijjiirama akka fiduu danda'an qabatamaatti raawwiiwwan amma yoonaa jiruun argineerra. Sadaffaa madaalamuun kan irra jiraatu sadarkaa qusannaa keenyaatti. Qusannaa akka nama dhuunfaatti akka mootummaatti qaba. Qusannaa mootummaa jechuun galii mootummaa jechuudha. Qusannaa nama dhuunfaa maalirra jira? Kanuma sila kaasedha jechaadha. So inisheetiivii raawwatamee namni nyaachuudhaaf namni uffata isaatti jijjiiruudhaaf ta'aa jira taanaan ekspoortii godhee ittiin waa tokko godhee jiraachuudhaaf jira taanaan faayidaa tokko hin qabu. So qusannaan akka haasaatti akka uummataatti namni dhuunfaa qabaachuu qabuu fi qusannaan akka mootummaatti galiidhaan fiduu qabnu sana hagam fidaa jirra. Isaan madaalamuu qaba bu'aan dinagdee keenya. Arfaffaa investimentii finneen kan laalamurra jiraatu. Hagam nama investimentiitti ceesaa jirra. Hagam investimentii addunyaarraa fidaa jirra. Isuma dhufee iyyuu akkamitti keessummeessina? Qophii akkamii qabna? Isa biyya keessa jiru akkamitti si'oomsinee karaa qabsiisaa jirra? Namni investimentiitti gaafa ce'u liqii kan barbaadu, liqiitti kan galu, sirna faayinaansii cimaadhaaf dirqama keessa kan galuu danda'u. Jireenya isaatiif akka inni tattaafatee jiraatu kan gochisiisuu dandeenya. Shanaffaa bu'aan dinagdee keenyaa addunyaa faana kan dorgomu ta'uu qaba. Oomishtummaan keenya gama hundaanuu industirii haa ta'u, turizimii haa ta'u, albuudaa haa ta'u, qonnaa haa ta'u, oomishtummaan keenya kan addunyaa faana dorgomuu ta'uu qaba. Sana jechuun teknooloojii addunyaa faana dorgomuu hidhachiisuu qabna jechuudha. Sana jechuun galtee addunyaa faana dorgomuu danda'u kennuufi nurra jiraata jechuudha. Sirna oomishaa addunyaa faana dorgomu ta'uu qaba jechuudha. Dinagdeen addunyaa faana hin dorgomne qe'ee keessatti nyaatanii oolanii buluudhaaf malee faayidaa tokkoyyuu hin qabu. Jaappaan dhumaa maalinni hoggansa kanaafis jechaadha. Hoggansa kana fidu. Dhimmoota ja'an kanaan hoggansa dinagdee kan jedhu kana jechaadha. Dhimmoota ja'an kanaan laallamuu qaba jechaadha. Dhimmoota ja'an kanaan yeroo laallu dinagdeen keenya karamitti deemaa jira, akkamitti madaalaa jirra. Sirna faana ol qabatee sirna cimaa jaarraa yeroo jennu maayidhaan madaaluu kan qabu. Tokkoffaa fi inni duraa isa kanaaf bu'uura misoomaa isa barbaachisu. Sirnicha ijaaruudhaaf bu'uura misoomaa isa barbaachisu qabaachuudha sadarkaa hundatti. Infraastiraakcharii kanaaf barbaachisu qabaachuu isaan madaalamuu qaba tokkoffaa. Lammaffaan seerota, imaammatoota, tarsiimolee, hojimaatota sirna cimaa isa taasisan qabaachuu qaba. Seeronni keenya, hojimaatonni keenya heera keenyarraa kaasee maaliin tarsiimoleen keenya maal fakkaatu? Sadaffaa sadarkaa si'oomina isaati. Si'oomina qabaayiidha. Si'oomina fidaa jiraadhaayidha. Haala mijeessaa jiraa sirnichi. Arfaffaa waan ittiin of sirreessu qabaa sirnichi. Of sirreessaa. Of tiksaa. Kan of sirreessuu fi kan of tiksu ta'uu qaba. So sirni uummataa amma nuyi ijaarru amma kan isin gochaa jirtan mana murtii aadaa ta'u, gaachana sirnaa ta'u, buusaa gonnofaa ta'u, tajaajila lammummaa ta'u. Akka waliigalaatti warraaqsi sochiin haaromsa aadaa isin gaggeessaa jirtan haa ta'u. Gandarraa kaastanii amma caaseffamni ijaarama isin uumaa jirtan kun haa ta'u. Kun hundumtuu kan of tiksuu fi kan of sirreessaa deemu ta'uu danda'u tura jiraata. Dhumarratti ammas hooggansa shanaffaan hooggansa kana uumuu qabnaadha ammas. Dhugaadha sirna hin qabnu sirni kanaan dura turre sirna nu cunqursuudha sirna uummata keenya nyaatu sirna uummata keenya qorqu sirna gawaasa sobaa oomishu kanarraa baafnee sirna sila jenne kana madaaliiwwan arfan kana guutee dhugoomee deemu lafa qabsiisuudhaaf hooggansa kana gochuu danda'u qabna moo qabnu? Ergamoota sadan kana
Hooggansi kun waliigalee dhiisuu danda'a. Lakki ergamoonni sadan kun immoo hiree uummata keenyaa murteessuu, hiree dhaloototaa murteessuu yoo jenne immoo isa kanaaf hooggansa ga'umsa qabu kennuu danda'u tura jiraata. Gaaffii hooggansaa jenne sana deebisuu qabna jechuudha. Hooggansa akkamitti gaaffii hooggansaa kan deebisu? Gaaffii hooggansaa manuura jiru kana hooggansa akkamitti deebisa? Tokkoffaaf inni duraa hooggansa beekumsaaf dandeettiidhaan guddachaa deemu gaafata. Beekumsiif dandeettiin hooggansa keenyaa beekumsaaf dandeettii hawaasa keessa jiru irraa caaluu qaba. Rakkoo amma irra jiru kanarraa caalaa deemutu irra jiraata. Beekumsaaf dandeettii isa barbaachisootuun qabaatiin hiyyummaa injifachuu hin danda'u, duubatti hafummaa hiikuu hin danda'u, sirna ijaaruu hin danda'u, diinagdee hoogganuu hin danda'u. Wallaalummaadhaan hiyyummaa ijaaruu danda'a malee badhaadhina milkeessuu hin danda'u. So hooggansi keenya kana kan qabu dandeettiin fi ga'umsa kan qabu akka dhuunfaatti, akka gareetti, akka dhaabbataatti, akka institushiniitti kana kan gonfate ta'uu qaba. Kun immoo karaa itti fufiinsa qabu. Karaa itti fufiinsa qabu. So amma ati beektu, amma tiimii si bira jiru beeku, amma caasaan ati hooggantu keessa ogeessi jiru beekudha. Uummataaf furmaata fituu kan dandeessu. Wallaalummaadhaan hiyyummaatti fufsiisuu dandeessa, hiyyummaa ammeessuu dandeessa malee hiyyummaa hiikuu hin dandeessu. Wallaalummaadhaan duubatti hafummaa injifachuu hin dandeessu. Wallaalummaadhaan sirna ijaaruu hin dandeessu. So beekumsa meetikulas ta'e qabaachuun, dandeettii qabaachuun akka dhuunfattis, akka gareettis, akka institushiniitti qabaachuudhaan gaaffii hooggansaa kan deebisu tokko kana. Nuyi hagam isa qabaachuudhaaf deemaa jirraa kan jedhu laaluu barbaachisaa jechuudha. Hagam qabnaa kan jedhu laaluu barbaachisaa jechuudha. Lamaffaan yaaduudha fi gaafachuudha. Hooggansi hojii isaa tokko gaafachuu yaaduudha. Hagam gaaffilee dhuma hin qabne kaasaa oolla. Hagam immoo yaannee hojjenna. Wanta ati itti yaanne tokko milkeessuu hin dandeessu. Waan namni waan jedheef milkeessuu hin dandeessu. Hagam yaadaa jirra. Dhimma irratti bobbaane san irratti hagam yeroo fudhannee yaadaa jirra. Ganda irratti bobbaane tokko, godina irratti bobbaane tokko, aanaa irratti bobbaane tokko, magaalaa irratti bobbaane tokko, seektara irratti bobbaane tokko hagam deddeebisnee irratti yaadaa oolla. Hagam maaliif akka kufne, maaliif akka milkoofne gaafachaa oolla. Addunyaan biraa akkamitti akka as ga'e hagam gaafachaa oolla. Yaaduu. Hooggansi yeroo hunda seenaariyoo uumee cinqamee balaa dhufuu danda'u hunda hubatee xiinxalee waan uumamuu hin dandeenye uumamuu danda'a jedhee yaadee furmaata fiduudhaaf tattaafachuutu irra jiraata. Kireetiif ta'uudhaaf yaaduu qaba. Sadaffaa hooggansa injifannoodhaan hin hidhamne ta'uu qaba. Bu'aa wayii argateen hin hidhamne. So injifannoo dhuma hin qabne kan nu barbaachisu dhimmoota sadan sila jenne milkeessuudhaaf injifannoo dhuma hin qabne si barbaachisa. Kanaaf injifannoo argate tokko irraa barachuudhaan olitti hiikoo biraatti kennitee ilaaluu qabdu. No injifannoo xiqqoo arganne wayii keessa jiraachuu barbaanna. So injifannoon kan irra dhaabbannee utaallu malee kan keessatti liqinfamnu ta'uu nurra hin jiraatu. Hooggansi gaaffii hooggansaa deebisuun tokko kana jecha. Arfaffaa rakkoolee fi qormaatileedhaaf kan hin jilbeeffannu. Warra nu duukaa jiran hooggannee, dhaloota hooggannee, hawaasa hooggannee injifannoo barbaadamu san biraan ga'uudhaaf hagam deemna. Shanaffaan hooggansa hojii hunda baay'inaan, qulqullinaan, ariitiidhaan milkeessu ta'uu qaba. Baay'ina qabaachuu qaba hojiin keenya. Baay'ina hiyyummaa diigu, baay'ina addunyaa faana si dorgomsiisuu danda'u, baay'ina rakkoo kee hiikuu danda'u ta'uu qaba. Hojiin ati hojjettu qulqullinaan hojii hojjetamee bu'aa addunyaa irratti fidu ta'uu qaba. Buna oomishtee qulqullina qabu taanaan maal faayidaa qaba? Oomisha oomishtee qulqullina qabu taanaan maal faayidaa qaba? Hojiin hojjennu immoo ariitii kan qabu ta'uu qaba. Ariitii kan qabu. Ariitii haala amma jirru kana keessaa kan nu baasuu danda'u. Ariitii bakka nuyi barbaannu sanaan nu ga'uu danda'u qabaachuu qaba. Jaaffaa
Hooggansa naamusa qabu, safuu qabu ta'uu qaba. Safuu qabu. Hooggansa hannaa ol ta'e, sobaa ol ta'e. Hooggansa saba isaa kabaju, kaayyoo isaa kabaju. Kaayyoo manaaf ba'e sanaaf aarsaa barbaachisu hunda kaffalu. Waan karoorsi sana milkeessuudhaaf aarsaa barbaachisu kaffalu ta'uu qaba. Hooggansa safuu qabu ta'uu qaba. Naamusa qabu ta'uu qaba. Dhimmoota sila kaafne amma barbaade qabaatee kanan qabu taanaa faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Maaliif kun kaansariidha, waan hunda kan balleessuudha, babal'atee nu nyaatee kan nu fixudha. Naamusa, rakkoon naamusaa, rakkoon safuu. Kanarratti immoo hooggansi milkaa'e kana kan qabu waa hunda uumuu danda'a, tiimii uumuu danda'a, waa hunda uumuu danda'a. Torbaffaan hooggansa itti fufiinsa hooggansaa mirkaneessu ta'uu qaba. Gaaffii kana deebisuu qaba. Itti fufiinsa hooggansaa kan mirkaneessu ta'uu qaba. Gandarratti haa ta'u, aanarratti haa ta'u, naannoorratti haa ta'u, magaalarratti haa ta'u, godinarratti haa ta'u, itti fufiinsa hooggansaa kan mirkaneessu ta'uu qaba. Hagam namni itti aansee nutti aanee dhufu hagam nu cinqisiisa. Saddeettaffaa inni dhumaa bu'aa qabeessummaa isaati. Bu'aa qabeessummaa addunyaa faana isa hiriirsuu danda'u qabaachuudha. So bu'aa qabeessa ta'uudhaaf kallattiiwwan akkamitti raawwachiisna, karooraan akkamitti hoogganamne, tarsiimolee akkamitti raawwachiifna, karoorota keenya akkamitti raawwachiifna, ummata keenya ummata barnootaaf teekinooloojiidhaan dorgomaa, ummata sirna cimaa qabu, ummata dinagdee cimaa qabu, addunyaa keessatti, qaxanaa kana keessatti, gaafa Afrikaa keessatti, Itoophiyaa keessatti ummata keenya iddoo isaaf malu qabaatee akka inni jiraatu kan isa dandeessisu dhugoomsuu kan danda'u. Waan xiqqoo chaalenjii xiqqoo akka maaneej goonuufi miti kan hiree kun arganneef. Akka sila kaasee hiree kana rakkoolee bu'uuraa kana hiiknee saba keenya karaa itti fufiinsa qabuun dhalootota dhufaniif bu'uura barbaadamu sanan keenya taanan kanaaf aarsaa kaffalamuu qabu hunda kaffallee kana dhugoomsuudhaaf ergama seenaan nurkatti gate kana bahuu danda'utu nurra jira. Ija kanaan madaallee gaaffii hooggansaatiif jabaannee deebii barbaadamu kennaan deemnu taanaan milkaana barbaadamu fiduu hin dandeenyu. Ija kanaan oolaallee gaaffii hooggansaatiif guyyaa guyyaatti deebii kennaa yoo deemne shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Ergama nuuf kenname kana hiree amma arganne kanatti gargaaramne milkeessuu dandeenya. Hooggansi kunis dhaloota bu'uura cimaa kaa'ee dhalootota dhufaniif waan isaaf malu haala mijeessee kan darbe ta'uu danda'a jechuudha. So hooggansi kun sirritti dubbii jiru kana laalee waan jiru kana karaa qabsiisaa deemutu isarraa eegama. Keessattuu hooggansi kun hooggansa tarsiimaa sadarkaa godinaa sadarkaa magaalaa jiru waan ta'eef qixaan dubbii kana laalee hooggansa sadarkaadhaan jiru karaa qabsiisaa deemuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Isa kana hubannee sirritti namni martuu hojiiwwan kennameef irratti sirritti xiyyeeffatee halkanii guyyaa ergama isaa bahachuu danda'utu irra jiraata. Dubbicha ija kanaan laaluu qabna. Kana yoo goone raawwii amma keessa jiru kanas hubachuudhaaf karoorota taansinee qabannu sirritti nuuf galee miira karoorichi qabaachuu qabu sana torree deemuudhaaf guyyaa guyyaadhaan hojii hooggannus miira ittiin hoogganuu qabnu nuuf galee itti deemuudhaaf karra nu saaqaa. Fookas goonee haa hojjennu. Fookas goonee hojjenna taanaan hiyyummaa injifachuun nuuf qofa miti, addunyaatu injifatee fakkeenya baay'eetu jira. Barnootaaf teekinooloojiidhaan dorgomaa ta'uun waan hin danda'amne miti. Waan danda'amudha. Waan addunyaa irratti ta'e biyyoota kana milkeessaniitu jira. Sirna cimaa qabaachuun waan nuyi addunyaa irratti yaalamne miti yaalaa jiru. Waan yaalamee ta'edha kan gaafachaa jiru. Kan uummata keenyaaf hawwaa jiru. Addunyaa biraa miti immoo wantoota ati waggoottan darbee atumti hojjettee kanaaf agarsiistuudha. Akka danda'amu agarsiistuudha. So dubbicha qixaan madaallee hojii barbaadamu hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Namni martuu hojii keenya ji'a sadan hafanii miira kanaan qixaanootti deemne milkaa'ina karoora keenya 2017 dhugoomsuu dandeenya.
2018 immoo akkaataa barbaadamutti tarkaanfachuudhaaf waan barbaannu milkeessuudhaaf haala mijataa gaarii ta'e lafa qabsiisuu dandeenyaa kanuma jedhu kaasuudhaaf galatooma.